Yooyaa harka foonii ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoo guyyaadhaa Oromiyaa irraan dhaqqaban qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Gara odeeffannoo keenyaatti osoo isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Isinis saamma xumuraan faana turaan affeerra keenya. በአማካኝ አንድ ሐኪም ምን ያክል ገንዘብ ነው የሚያገኘው? እኔ ደሞዜን በግልጽ ልናገርና ደሞዜ 9451 ብር ነው። ስለዚህ እኔ 12 ዓመት ተምሬያለሁ። ከዛ ሕክምና ትምህርት 7 ዓመት ነው Ogeessonni fayyaa Itoophiyaa mootummaan guyyaa torba keessatti gaafii isaanii yoo hin deebisne ta'e hojii akka dhaaban akeekkachiisan. Hospitaalota fi buufataalee fayyaa biyyattii danuu keessatti kibxata kaleessa caamsaa jabbara 2025 ogeessonni fayyaa dhaadannoowwan garaagaraa qabachuun mootummaan guyyaa torba keessatti gaafii isaanii akka deebisu gaafatan. Mootummaan kaleessa irraa jalqabee guyyoota torba keessatti gaafii dhimma jireenya ogeessota fayyaatiin wal qabatan irraa ogeessonni fayyaa gaafatan yoo hin deebine guutuu dhaabbilee fayyaa Itoophiyaa keessatti lagannaan hojii kan taasisamu ta'uu ibsanii jiru. Ogeessonni fayyaa akeekkachiisa mootummaaf kennan kanaan dhaadannoowwan garaagaraa dhageessaa jiru. Dhaadannoowwan isaan dhageessan keessaa nu gaheera guyyaa torbatu hafee kan baranneef gabrummaa miti. Ijoollummaa keenya wareegama itti kaffalleef jecha aarsaa kamuuni kaffallaa lubbuun keenya gatii qaba gammachuun hojii kiraa manaa nuuf hin kaffalu. Ogeeyyii fayyaaf obii fayyaatu malaaf dhaadannoowwan kanneen yoo jedhan dhagahamee jira. Gaafiin ogeeyyii fayyaa miidiyaalee hawaasaa irratti dubbii ijoo ta'e kun gaafii yeroo dheeraa yoo ta'u jireenya qaala'uu hordofee duulli isa miidiyaa hawaasaa irratti jalqabamee jira. Gaafileen ogeessota fayyaa kun waajjira ministeera muummee mana marii bakka bu'oota uummataa ministeera fayyaa fi koomishinii siivil sarviisiif dhiyaatu pirezidaantiin waldaa ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa obbo Yoonataa Daanyaaw ibsanii jiru. Gaafilee yeroo sana dhiyaatan gaafii mindaa mana jireenyaa gaafileen yeroo sana dhiyaatan gaafii mindaa mana jireenyaa kaffaltiif saaxilamuu fi kanneen biroo of keessatti kan qabat ta'us mootummaa biraa garuu deebiin hin argamne. Ogeeyyiin fayyaa Itoophiyaa keessatti argaman mindaa haqa qabeessa uwwisa ashuraansii fayyaa fi faayidaa fooyyaa argachuu qabna jedhu. Haakimoota, narsootaa fi ogeeyyiin baqaqsanii hodhuu dabalatee ogeeyyiin fayyaa duula akeekkachiisa mootummaa kana irratti hirmaatanii jiru. Dhimma kanaan wal qabatee xiinxalaan siyaasaa fi hayyuun Oromoo Jawaar Mohammad akkas jechuudhaan dubbatan. Ogeeyyota fayyaa qofa osoo hin taane hojjettoonni ogummaa biroos kaffaltii fi baasiin jireenyaa akka wal hin gitne himachaa jirtu. Kana taanaan isinis akka haakimoota kanaatti wal ijaaram qabsoo isaanitti dabalama. Nuti sagalee keessan sirriitti akka dhagayamu ni goona. Tooftaa qabsoo irrattis gorsa barbaachisaa isiniif laachuuf qophiidha. Maal doktoroota qofaa hojjetan biiroo hojjetu mucaa isaa barsiifachuu hin dandeenye. Kiraa manaa kafaluu dadhabee hojii dhiisee bosonaa fi biyya Arabaatti baqataa jira. Hojjetaan hafes doktoratti dabalamuudhaaf qophii irra jira. Duriyyee fi wayyaanaan biyya kanaaf silaa hin malle waan mootummaa faarsuu qofaaf ji'aatti qarshii 200 hanga 100 kafalanii fi maqaa raayyaa miidiyaa tikaa jedhuun kan barate hanga PhD silaa biyya kanaa bu'aa buusuu danda'u haadha qarshii Itoophiyaa 7,000 kafaluu fi waldaan ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa gaafii ogeeyyiin fayyaa kaasan sirrii ta'uu mootummaan saffisaan furmaata kennu akka qabu himan. Waldaan ibsa baaseen gaafiiwwan ogeeyyiin fayyaa kaasan duukaa bu'ee mootummaa biraan gahuu dheere. Gaafiiwwan ogeeyyiin fayyaa yeroowwan garaagaraatti kaasan furmaata otoo hin argatin hafuun ogeeyyiin fayyaa kallattii garaagaraan mirga isaanii gaafataa jiru jedhe. Gaafiin mirga ogeeyyiin fayyaa dhageessaa jiran kan deeggaru ta'uu eeruun gaafiin ogeeyyiin fayyaa kun biyyaa fi uummata karaa hin hubneen ta'uu akka qabus hubachiisee jira. Mootummaan gaafii ogeeyyii fayyaa kaasaa jiran salphisee ilaaluu keessaa bahee dhimmi kun dhimma biyyattii osoo gara rakkootti hin geessisin furmaata kennuu fi akka qabus hubachiisee jira. Uummanni keenya rakkoo hamaa keessa jira. Uummata keenya furmaanni maal ta'uu qaba jennee mari'achuu qabna jedhan qeerroon Oromiyaa irraa.
Oromooni inni kaan bosona keessa jira, inni kaan makalaakaa keessa jira. Loli atakkasi ati jagna Oromoon jagna ni bara Xaaliyaanii bara maali nu gaheeram Oromoon gara fuulduraatti maal ta'uu qaba. Oromoon isa bilchignaa jedhamu tun ta'in isa abaa'oo jedhamu tun ta'in fuulduratti Oromoodhaa maaltu ta'uu qaba. Baay'een ina guban waa'een Oromoo kun. Oromoo miti kan nama dubbatu kun kan miidiyaa kana raayyaa jiru kun. Oromootu ta'e silaa dhugaa dubbata. Amantii kee sabummaa kee Oromummaa kee jechuudha gaafa akkas jedhu. Maaliif waan inni dubbachuu barbaadu gaafa waan miidiyaa kana irra gaafa deeme ilaalu baay'ee na dhukkuba. Jimmaan keessaa maaltu ta'e? Jimma immoo dhuguma hundisaayyuu hundachi keessa jiru Oromoodha kan Wallaggaan keessa jiru warra amma afaan Oromoo dubbatu kun hundumatu Oromoodha. Oromoodhis mootummaa nama biyya bulchu kun Oromoo qofaaf hojjete. Wantoonni naannoo Oromiyaa qofaaf hojjete. Mootummaan naannoo Oromiyaa situ Oromoodhaa fi naannoo isaa qofaaf hojjete. Silaadhaan amma akkasitti miidiyaa laayyuu kun hin jiru. Dhiisaa jarana dhiisaa kan darbe dhiibneeti namummaadhumaaf wajjin jiraannaa jennaan adda. Asiin nutti baay'atee nutti nu barbaada. Warri baqatee jiru jecha intarneetii qabaa, birrii qabaa akka barbaade dubbatu. Kun immoo maal seetan baay'ee illee dubbachuu barbaada. Ijoolleen kan rooba keessa makalaakaa taatee, milishaa taatee, poolisii taatee biyya eega. Akkasitti miti warri beekumsa dhuguma beekumsa qabna jetta mootummaa wajjin mari'adhaa, mootummaa amma biyya bulchu wajjin mari'adhaa malee. Jimma akkas ta'e kunoo Wallaggaan amma kana dhume hojiidhaa amma kana dhume hin ta'u kun dhugaan gaaf tokko immoo ifa ba'a. Dhabni gadi faffaca'ee namni afaan bareenu keessa baay'atee miidiyaa laabutus namni isa dhaga'u jiru. Oromoon jagna akkuma jagnasi jechiin isaas bal'aadhasi saba biraas hin miidhusi. Yoo deemuu sabni biraan biraa gadi hin teenye waan goonu beeknaatti. Sirna qabnaa, amantii qabnaa, amantii namaas hin xurnu akka amantiidhaan an Jimmaan keessaa ijoollee bolaa nama sadiin inni tokko ni benteen ta'e jedha inni tokko geemii taphata inni tokko kuttaa nama rakkate gargaara. Namni rakkate duudin jiru waraa wayyaanee keessa. Isaa jiran afaan irratti bartanii inni burjaajessinaa namoota xiqqootu miidiyaa kana hordofaa Itoophiyaa keessatti. Kaan biyyaa dhaabataa, kaan miidiyaa loonii gadi fiigeetii waan barbaade hojjetaa. Waa'ee Jimmaas dhiisaa, waa'ee Arsiis dhiisaa, waa'ee Wallaggaa dhiisaa sana. Mootummaa amma biyya bulchu karaa jiru manitti kottaate mayyadhaate malee akkasitti hin danda'amu. Oromoon bara dukkanaa sana keessa iyyuu uummata adii Xaaliyaanii iyyuu ofirraa ari'ee bara teekinooloojii akkasitti jirbana. Ofirraa deebisuu hin dadhabu. Mootummaadhuma wajjin mari'adhaate Oromoon maal dhabee inni bosona keessa jiru maaliif bosona ta'a? Inni biyya keessaa biyya bulchu kun maal akkamitti bulchaa jira? Oromoodhaaf hojjetamu jedhaate walitti kuttaate mari'adhaa malee wallaalaa fiddaniiti Antooniin tuqaan boolla keessatti walii firaa jedhan. Namni yoo afaan bares samiitiif maalii hundinuu bakka isaa beeka, bakka dhufe beeka. Namni aadaa fi safuu ofii beekee amantii namaa namni amantii namaa tokko amantii dhuma hin qabu. Amantii abbaa fedhe deeggaruu danda'a namni waa'een amantiitiif waa'een wanti bira wanti walitti dhufu hin jiru. Kan Oromoon tokkuma beektanii afaan tokko dubbata bulchiinsa tokko jala jira lafa isaa afaan isaa seenaa isaa irratti Oromoon waan wal dhibee seenaan kiyya kanaa miti an Oromoo miti nama joona agartuu jecha tokkuma Oromoon. Nama Oromiyaan tun biyyattii yaamiti yoo sin agartuu jecha Oromoon tokkummaa Oromoo warri jettanii warra tokkummaa Oromoo kan siyaasaati. Siyaasa ideoloojii siyaasaa tokko jalatti Oromoon miliyoonii 87 lakkoofsa isaa Waaqayyo haa beeku 37 yaa mootummaani. Kuni hundinuu akkamiin tokko ta'uu danda'a. Kunis tasumaan danda'amu jecha Oromoon hanguma fuulli isaa heddummaatu takka yaadni isaa heddummaata. Garuu immoo yaadni walitti qabaate siyaasa keessatti jira jechuudha. Sabboonummaa saba Itoophiyaa jira, sabboonummaa Oromoo jira jecha. Biyya Oromiyaa walaba taatee fi
Itoophiyaa keessatti immoo Oromoo bashannansiisuu kan jiru kanneen faarratti akkamitti Oromoo mari'atee gara tokkotti dhufu. Siyaasa karaa qawweetiin deemuudha moo mariidhaan Oromoo rakkoo Oromoo hiikuutu barbaachisa. Isa farratti haasawanii walii galuun walitti dhiyaachuun maali tokkuma jechuun hiikan isaa afaan Faranjiitiin yeroo inni figartee barsiisaa ture addi bilisummaa Oromoos barsiisaa ture. Addi bilisummaa Oromoo maal jedha one nation one country one people jedha. Maal jedha no one destiny carraa tokko one nation and then one people jedha. Uummata tokko biyya takkaa fi hiree tokko kan joosan jecha gabaabumatti. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa odeeffannoo guyyaadhaan dhaqqaban kanumaan goolabne jira odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deemnutti nagaan turaas ni jenna. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan ni jenna. Akkasuma like gochuudhaan jajjabeessan dhaamsa keenya waan hojiin turtaniif galatoomaa ulfaadha.